ilaali qoy si ilaaltu ol jedhi ilaal isa moo isaa bitu ol jedhi ilaal fuula kee akkasitti mul'isi yaa isa aaw amma haasaan dhumeera jechuudha barakallahu fiikum isa itteetti hin sodaate miidiyaa faaraa ta'uu danda'a galatoomii obboleessa keenya Hamzaa Daawud asumaanuu mucaa maqaan kee jaafee jettu wallaahi amman lubbuun miidiyaa kanarra jirutti nan argitu amman lubbuun miidiyaa kanarra jirutti nan argitu tiiktooka kiyyallee nan argitu anallee nan argitu lafa modiitara qabu keessa illee raxxeen teessu mucaan eenyu Jaafar TF'n sun jechuudha imanu okay inni kun abbaa warraa keetii giifti okay suuraa akimal laakaasi namni keessee jirtu akimal suuraa kee kaa'uu keenyaaf jalqabaa maqaa hordoftoota keenya 2900 kanaan dhiifama si gaafadha inni dabalataa yakkati raawwatte hin jiru jechuun waa namaa maallaqa namaa fuutee hin banne suuraa kee immoo bilbilli kee waan nu didee fayyadamne malee hattuudha siin jechuuf miti namni mana kanatti hattuu fannifama kanuma qalbii keessaa qaba nuti immoo si argachuudhuma waan barbaanneef suuraa kee keenya malee si arrabsuu si xiqqeessuuf miti dabalataanii kan mana kanatti si barbaanneef na ulfeesseen harkaa badee jettee obboleettiin mata sirratti bantee odeeffannoo na ulfeesseen harkaa badee jettee si himataa turte yoo haalli si mijannee narra faajiraa amma dubbachuun naan mijatu jette ani yeroon sii kennaa yeroo sii mijatutti na dubbiftee walitti dhumnaa jechuudha yoo mola andu bada rakkoon qabu okay yeroo tokko share godhaa himee ijoollee namni mana kana fooloon goone fooloo godhaa fooloo gochuu keessan cheekii godhaa aloo maqaata ishi galchineera okay mana fooloo gochuun dagatinaa inaasomna bakka inaasomna nama tokko eenyuun ofitti dabaladha nama na bira ta'a abdiisha jirtaa abdiisha gaaroo okay nama tokko nama dubbachuu dandeessu na wajjiniin abdiisha gaaroo jirtaa jasbittiin toofikin taatu zimmeetti ateessu toofikittiin bu'ina okay ishi nanaasaa bakka hedduu noona sammuun biizina ta'eeffan okay imatatti viidiyoo banii mata keetti fufii qaa godhi gaggabaabsi Hamza akimal dhagaarta miti sirriitti dhagaan jira waan suuraa kee ammaa fayyadame sanaa dhiifama naa goote miti maa rakkoon qabu namni sila lakkoofsa namaa dhugaatti fudhatee hindide eega kaleessaa lakkoofsa kee kaleessa guutuun barbaadaa oole hundinuu na dhossani naage hiriyoonni kee ati mana jaazaa bira turte illee na dhossani gaafadheera hindidan isii galee si argachuudhaafi ati waananne maallaqa namaa hin nyaanne ani immoo suuraa kee si argachuudhumaaf hin fannise soorii dhiifama naa godhe. Rakkoon qabu galatoon. Habibi ilaa akkasi nuti bar dubbiin barbaannu nama waa hubatu qabna hubataa ishi gifti viidiyoo banii dhimma kee gaggabaabsi jalqabaa kaasii himii hin dhaggeeffata deebii kenna gaggabaabsi let's go ahead. namni mana fooloon godhe fooloo godhaa sirriitti dhaggeeffadhu himatas immoo an dhaggeeffadha rakkoon qabu yoona na audio godhes isin dhagaan jiran calliftan jechuudha walitti darbuun hin jiru nama tokko nan galfadhaa namni haasaa danda'u yoo dhufe natti himtu abdishaa gaaroo jirtaati ilaa qalbiin na dhaggeeffadhu hoona asii mashguulaan yeroo daqiiqaa tokko taa'ite na gargaarta dunquruu maayi na dhaggeeffadhu sirriitti itti fufi himata kee jalqabarraa kaasii akkatti wal bartan akkatti wal fuutan akkan itti sirkaa bade jalqabarraa kaasii goohe. Hayyee jalqabarratti hundi keessan warri hin dhaggeeffataa kan hojjetanii hedduu galatoomaa atis tokkuma hedduu galatoomii wal baruun keenya gaafa duraa harka namaarraanii akkuma duraan sitti medhaa. Biyya jalqaban asirra jiru osoo hin taane imi lafaa kaasee yeroo jiru dhaggeeffadhu wannan beeku hin jiru wannatti natti hin jiru lafaa kaasee akkan sitti mee akkasiin hin jiru imi hundasa maaliif dhugaa soba sadda baasa waan ta'e. Gaafa duraa namarraa wal barree eega wal barree booda waggaa tokko waliin haasofne waggaa tokko amma waliin haasofne kana keessatti itti meen ture
an ilmoo argachuun fedhaa yerumnaan turuun barbaadu ilmoo argachuun fedhaan jedheeni hayyee naan jedhe. Jechi isaa suni hayyee naan jechuun isaa hanguma harka kiyya keessa na galfatu malee ilmoo isaati sanatti hin fedhunni. Hadda ji'a lama booda eega wal fuunee booda ilmoo argadhee jechuudha. Ilmoo argadhee ilmoon arganneen jedheen. Eegan jedhee booda ji'a lama booda wal fuunee ji'a lama booda. Itti fufi nan dhagaa. Eega sanii immoo jijjiiramaa dhufe mana namaan dalagan ture ulfuma sanaanii na dhukkuban ture naaf hin dawwalu jireenya biraa eegaleeranni. Asumaan maal naan dawwaltu anoo mana namaan dalagaa na dhukkubuu jira fooqii irraa kufee waa ta'uu jira manni hin dalagu kun fooqii darajaa 3 minaalbaat utuma mana miicuu kufee waa tokko ta'uu hin danda'a laazima na hubachuu hin qabduun jedheen utuma akka jedhu baatii 3 hin geenye kanuma inni lakkaa inni jireenya biraa eegaleera anaaf gizee hin qabu. Sigalee asumaan baatii 3 sana keessa baatii 3 tun ga'iniini wallollee mire kana keessa gizee wallollu hanga baatii 3 kanatti naaf hin dawwalu achumaan akka namni natti hin dawwallee godhe yeroon isaanii naasofni ammoo an nama biraatiin illee haasa'u maatii kiyyaan illee haasa'u naaf hin ta'u na dabbara siigalee gizeen isaa wallabe. Asumaan maaliin godhe akka namni tokko naaf hin dawwalleen godhe garuu namni sagalee naa qabuu hin danda'a miseejii naa barreessuu hin danda'a isallee taanaan siigalee imo misenjera kiyyalleen qabaa sana waa tokko hin goone sana booda sagalee naa qabuu hin danda'a miseejii naa barreessuu hin danda'a garuu baatii tokko qulqulluu taa'ee jechuutu sagalee tokko naaf hin qabin miseejii tokko naaf hin barreessin naaf dawwaluu hin danda'u namni tokko naa dawwaluu hin danda'u ana keessa na dhukkubuu jira namni ilmoo argattanii beektan nama biraatiin dubbachuu waan argee namaaf hin ta'u siigalee waca waan argees nama dabbara innillee na dabbarsiisee miti asumaan akka namni natti hin dawwalleen godhe guyyaa tokko jechuun guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko miseejii salaataa rabbi naa barreessee yaa warra koo akkam jirta naan hin jennee jechuudha. Siigalee baatii 3 ga'e baatii tokko qulqulluu taa'ee beeki achumaan maaliin godhe sagalee tokko naa barreesse na dhukkubuu jira ammoo saatii sanatti beeki mana namaan dalaguu jira. Bakka hin jiru taa'aa godhaa gaayis. Sana booda nama hunda bilookiin godhe isallee bilooki godheen taa'ee jechuudha. Yeroon bilookii godhu gooddanyaan isaanii beekan. Gooddanyaa isaatti himeen akkana wallollee jirra isa mana walirra gallu sanaa jechuudha. Gooddanyaa isaatti himeen akkana bilookii godheen jira wallollee akkanatti nagatee naaf hin dawwalu. Akkanatti immoo ji'a tokko qulqulluu taa'ee utuu miseejii tokko salaamtaa tokko naan barreessin ji'a tokko taa'ee naan bilookii godheen jedheen an nama na dhukkubuu jiru guyyaa tokko na gaafatee hin beeku sanarratti bilookii godheen jedheen dhaqee maal jedhee gooddanyaan isaa walitti taraaramaa dhiisaatii isiin jaartii kan keeti yookaan immoo ulfa garaadhaa qabdi tuma isiin sitti balleessiteeyyuu irra hin barbaadin dhiisiif walitti taraaramaa jedheen aay hin barbaaduu jedhee jechuudha. Garuu kana gidduutti wanni hin dagadde ji'a 3 ji'a 2 irratti ilmoon kun proogiraamii malee argachuu jirra yookaan ammoo ulfa karoora malee jedheen karoora malee argachuu jirra ilmoo kanaa naan jedhee jechuudha. Ji'a 2tti wanni hin dagadde kana gidduutti kana garaadhaan qabaani. Kana jechi kun ammoo maal akka ta'e ati fedhii ilmoo argachuu qabdaa ni fedhii ilmoo argachuu hin qabu jechuudha as keessatti. Hin qabu. Qooti carraasii kenna dhaggeeffadhu waan jettes waan hundayyuu dubbatta ayyeetti fuuf. Nan kakadha. Dhagaa ciniintee kakatti malee kakaasa qallaaliidhaayyuu hanqaaquu duudhaa mata attan baachisa ganaa abshir. Warabbal kaabaa nan kakadha. Wallaahi billaahi ilmoo kana gubbeetii qabee nan kakadha barbaade. Ilmoo miti sima balleessina malee ilmoo keema balleessina kakaadha itti fuuf. Okkee rakkoon qabu. Kanaafuu achumaan kana gidduutti akka naan jedhee bilookiin godhee jechuudha. Hanga ji'a 3.
Sana booda gooddonyoon isaa dhaqanii itti manii hin barbaadan. Maal ilmoo qabdii dhiisii ka ilmoodhuma kan keetii jedhiitii jedhameen aay ilmoo siis hin barbaadu jechuudha. Utuu taa'uu ulfi kiyya ji'a torbanatti fakkaata gizee geenyu inni mana wajjin kireeffataa jirru sun mana kireeffadhaa jedheen isaan wajjin dalaguu wajjin buluu wajjin ooluu jechuudha. Warri kan kee da'uu kaateetti mana kireessiif jedheen anaan dhufee maallaan jedhe biyyatti galii manarraa baanuun jedhaa jira biyyatti galii dayii naan jedhe. Iqaamaan bilookii irra jira garuu hanga ji'a sadiitti kan jecha kana ana dhaqee maaliin jedheeni mana naa kireessi innis baanuun jedhaa jira mana naa kireessiin jedheen yoo galte biyyatti galii alabalazaa immoo asiisiin kireessuu naan jedhe iddee amma abdishaanitti dubbataaru kana sadaggeeffatu ofiin baate moo gaafa mana kireeffattu ofiin baate moo isaatu baasee jedheemi mallaan jedhe innillee ragaa naa ba'uu danda'a inni manni irraa baane sun zeenuun jedhamu jechuudha goddanyaan isaa naan kireessituun jedheen biyyatti galtu dayi iqaamaan qaba malee saatii sanatti paaspoortii hin qabu biyya galuudhaaf inni biyyumatti na galchuu fedha yaani deebuu kiyyan fedhu ilmumaa waliin isinii galee paaspoortiin kiyya hin baane akkamittiin galaan jeeni falaas naan jedhe asuma goddanyoota kan keessi gorsaa jira goddanyootuma kan keetii waliin jiraadhu yoo biyya galte immoo haala wasaalan aadii naan jedhe si galee si gargaaruu nan danda'a inni biyyumatti na darbachuuf beek asumaanan deebi'een goddanyaa isaatiin gaafan qodaa guurrataan jira wajjin jirtanii kunoo qulfii naa kenni jedheen qulfii akka inni naa ergamu godhee qulfiin naa ergamee si galee inni quba qabaa beek goddanyaa isaati wajjin jiranii bilookii irra jira malee asumaan qulfiin naa ergamee gaafa sana jechuudha dhufeen harkatti qabaa qodaa kana dhufeen harkatti qabuuf deemaa qodaa kana amma guurradhutti yaani dhiirri dhugumaaree namni nikaa namarraa qabu namni akka dhiiraatti yaadu tokko warri kiyyeessa deemaa arti yookaan immoo garaadhaa qabdii jedhee nama yaadaa jechuudha dhufee qodaa namarratti qaba dhufee qodaa guurraddee qophaa kiyya fayyaa torbaa moo 8 yaadadhu garuu qodaa kiyya guurraddeen mana kiyya kireeffadhee kun ollaan qaba jechuudha. Si galee kireeffadheetiin dhufe isan dhufe kanallee naa dawwalee eessa galte naan hin jenne eegaan ture jechuudha. Eessa galte yaa warra koo wallaahi billaahi eessa galte qodaa guurrachuu kan kee dhageera eessa galte naan hin jenne jechuudha. Goddanyoonni isaallee kadhatanii dadhaban sobaa jedhan jirrilleen innilleen sobaa jedhu. Sinii galee akkasittiin qodaa kiyya guurradde yoonni nagade xayyibi bakkeetti da'uu qaba bakkeen jiraachuu qaba quba qaba akka mana sana keessaa qodaa guurradde ammallee hanga sanatti inni dhabne inni baatii tokko maal taa'ee ga'ee hidhame eegan qodaa guurradde wanni isin beekuu qabdan haqqii kiyya qabsiisee boo'icha kiyya namni rabbiin biraa waan dhabu sinii galee raamadaana keessan guurradde mana kana keessa raamadaana qaba kuna ollaan qaba jechuudha gaafa mana kana galutti ni galee akkasittiin dhufee qodaa kan kiyya guurradde siif hin kireessu naan jedhee jechuudha garuu wanni sun beekuu qabdan ammallee naaf hin kireessu jedhe malee nama biraa janajjanee nama biraatiif inni janajjanu sun karaa Liibiyaa irratti obboleessi isii hidhamee ennaan na gargaari jetteeni maallaqa gargaaraa ture jechuudha. Indoom goddanyaa isaarraa fuudhee isa hojjete irraa dhiisaati goddanyoota isaarraa fuudhee isiidhaaf ergaa ture jechuudha. Sobamee ajaju kunola wallaahi billaahi quraana qabeen kakaddan. Isinii galee anaaf nama warra ni kaanarraa qabu mucaa garaadhaa qabu mana naa kireessuu didee isiidhaa garuu ergee fi akka hidhaadhaa baasan gochisiisee jechuudha. Karaa Liibiyaatti na jalaa rakkatee obboleessi kiyya jetteeni jennaan. Isinii galee asumaan baatii tokko booda amma naa dhabaan dalagaa beeka kana hunda'u wallaahi la'aafin baatii tokko qofan boqadde ifaa goddanyoonni kiyya mucanni miidhamtaarraa beennaan hin bee malee
ammallee warran na gargaaree jechuun goddanyoonni kiyya. Hanga wanaatti illee warri na gargaaraa jiru jira. Isinii galee na gargaaraa turanii jechuudha. Kanaafuu akkasittiin baatii tokko dalagadhee baatii tokko qofa taa'eetiin da'ee jechuudha. Eegaan da'ellee mana hospitaalaatti da'ee mana mootummaa hospitaala mootummaa imaan jedhaniin hundi innammaan beeka jechuudha. Ajaa'ib. Otoo hin qabaminii kana didees. Laa karaa jira gideessan qabamee karaa jira dhagaa jira garuu nama naa erguu hin danda'a akka rakkataa jiru hin beeka. Ati eega ulfoomte qaamaan isaa waliin argine jechuudha. Akkam. Jechuun isaa wal argitaniitu walitti isaan eega wal ulfeessitanii wal argitaniitu. Eegan ulfaa'e darbaa kiyyan fedhu bar. Eegan ulfaa'e wanni itti beekuu qabdu. Wal xabbafameera jechuudha. Ani hin fedhu ilmoo kiyyan hin fedhu. Okay, ishitti fufi utuu ati daanga hin qabameere. Siyya meeqa qabam? Daawudhaafani silaan gidee sanatti lama naafamu maali? Adii sanatti makkanaa wayii yeroo inni qabamu. Ayyede. Sana booda in turre garuu mana hidhaa keessa taa'ellee anaaf hin yaadu isii sanaaf dawwalaa ture. Wallahi billahi rabbi. Nama inni waliin qabamee turetu natti hima. Nama inni waliin qabamee ture. Raga mantala kana akkan argadhu kan naa godhallee nama san. Nama inni waliin karaa deemaa ture. Nama inni waliin hidhamee. Hidhaa keessa waliin turan. Natti himee jechuudha. Yoo soba dubbataa raadhe immoo rabbiin an dhiisin jecha kanarratti. Wallahi billahi isin irratti hin kakadhu. Kana hunda jechuudha qabamee biyya galeellee. Maatii isaa utuu hin argin Addis Ababaa bu'ee achirraallee dhufee jechuudha. Sigalee maatii isaa ajaa'ina gara. Maatii isaa amma ittiin dubbadhu haati dhiisiiti. Anaaf ilmoodha naan jette haati isaa. Nayyuu dhufee nan agarree annuyyuu karaan muratee jiran fakkaataa mucaa waan inni ta'e hin beeknu. Dhiisiiti garuu mucaa kan wanni achitti si gargaaruu danda'u hin jiru biyya galchisiifuun guddisaa yoo inni si gatee wallahi nuufillee dawalaan jiru waggaa lama naan jedhan waggaa lama. Sigalee akki addeebi'ee jechuutu maatii hin argin dhufe maaliif intala sanaa dhufe kan maallaqatti ergaa ture sana jechuudha. Banagaraachillee inni gizee nama janajjanu gizee dura nama jaallatu maallaqa namarraa kutan. Imatuma keetti waa'ee na janajjanu isaa dhiisi. Imatuma keetti deebi'ati garuma imata keetti deebiisa kan irra. Anallee dhugaattu yeroo iqaama baafadhu sana keessatti na gargaaree ture. Iqaama yeroo kan baafatte inni qaadiyaan isaa yeroo dura utuun hin ulfaa'in duratti. Birrii isaatiin iqaamaa si baasi moo birrii keetiin? Waan hin ulfaa'u ta'een inni iqaamuma baafadhee hojii bareedaa kan dalaguuf na fedhe sigalee. Birrii isaatiin si baase moo iqaamicha birrii isaatiin si baase? Laa anillee keessaa qaba. Laa na gargaare na gargaare. Birrii isaa meeqasitti baase inni? Keessaa qaba laakiin. Wallahi yaadadhu garuu immoo wal mammayneeti yaani ani nan dalagaa yaadadhu sa rabbi beeka jechuudha. Ayyeetti fufu. Nan dalagaa ankuma lamaan dalagaa innilleen akkasuman dalaga. Sigalee cubbuudhaan dalagaa jechuudha. Nama dalagu sin fedha ofiis hin dalaganni. Nama dalagus immoo dirqama namni isa bira jiru dirqama isaati dalaguun ilmoo argachuu hin fedhu. Sigalee kanaafuu akkasitti ji'a kiyyaa hin beekaa mitiire dhufee maallaan jedhe yamanii ga'ee deessee naan jedhe jedheen sigalee jedheen garuu sagalee naa qabe malee sagalee kiyya dhaggeeffachuuf dhiisuu isaa hin beeku laa sigalee dhufee suudii dhufee amma maallaan jedhe naa dawwale isa kana naaf dawwale sana sagalee naa qabe jawwaala nama. Jawaalan qabu naan jedha. Jawaala isaan abarsiisuun fedhu ta'e hin beeku jawaalan qabu bishaan keessa narraa bu'ee naan jedha. Jawaala namaatiin naan dubbadha. Haa dhufee maal naan jedhe? Ilmoon kiyya deemtee naan jedha. Deessee deemtee naan jedha. Ilmoo baatii lamaa moo maaliiti beek? Ashoofaadhaa beek? Deemuu jammartee naan jedha. Deemteen jeen. Sigalee
guyyaa sanii mee dawwaltee fi beeytaayii jedhin eegasanii eega jecha kana naan jedhe dawwaltee fi beeytaayii jedhin guyyaa tokko naa dawwalee hin beeku jechuudha. Si galee kana dubbiin. Okay, Mana mustashfaatti ammoo wanni ni ta'e deebi'aa amma moo maalirraa feetan? Sababa inni nagateedhaaf mana hidhaa keessatti wanni hin ta'in jiru. Da'ee bultii hadda mana hidhaa galee jechuudha. Si galee sababa mattaawqaa isaa dhabuutiin utuu na bira jiraate mattaawqaa isaa illee hin dhabu. Kanayyuu kan rabbi naa tolche waraqaan kaan hojjechiifadhe. Dafiiti yoo inni si bira hin jiraanne waraqaan kaan hojjechiifadha innan biyyarraa hojjechiifadhee ergadde sanatti kafiilli kiyya naa baase malee har'a mana hidhaan jira jechuudha. Har'a yoowwanaa. Wallahi laafiin. Okay. Namni biyya kanatti yoo seera mana hidhaa jiraatu. Mee san si deebisa amma qo'e isattan darbaasaaf handa baree kennaa waan kana hunda dhaggeeffateera. Fedhiin ati sirraa maalirraa barbaadda gama keetti xumuruufani? Ilmoo isaa guddisure. Okay, ilmoo guddisuu Maaliif hin gargaaru? Itti deebi'uun feetu? Hin fedhu. Ilmoo isaa haala kamiin akka inni guddisuu barbaadda? Jechuun isaa dabaree kennuufani sirraa xumureedu. Ilmoo isaa moo? Tokkoffaa beeki gaafa mana hidhaa galu sana kafiilli kiyya farramee akkamitti na baasee beekta? Wulii qaamaa baasanuuf farramee na baase mucaadhaaf jechuudha. Amma qaamaa baasiif naan jedhanii paaspoortiinis waraqaa si agarsiisuu hin danda'a. Waraqaan paaspoortii kennee paaspoortiinis baatii tokko qofa oolee dhufa turee dhufa. Amma baatii lama ga'ee jira. Baatii lama dhufaa naan jedhan. Baatii tokko dabarfatee jira. Baatii tokko ga'ee jira jechuudha eegan baasee fi waraqaa ammas hin agarsiisuu hin danda'a. Iqaamaa baastaa fi naan jedhanii jechuudha kafiilli akkasitti farramee na baase. Digalee kana hunda maallaqa ittiin baasaa ture liqeeffadheen itti baasaa ture qabaadheetii miti. Gargaarsa okay. Dhaloonni keessaati waan nama hangalle tokko na gaafataa jiran eessa dhaloona kanatti? Ana? Beekaan achisi deebisee saafan kenna. Nama hedduun na gaafataa komentii. Caggoo. Jimmaa Aggaaroo Caggoo Bashee Gommaa jechuudha. Innoo eessa? Bashaayaa yookaan Booree. Okay, Booree. Maatii kenni kaasii hidhe miti abbaa keetti isaaf ni kaasii hidhe? Thank you. Okay. Uummata keenya kabajamoo kan dhaggeeffataa jirtan egaa sa'aatii dheeraa turreerraa utuu isa barbaadnuti dabaree isaaf kennuu deemaa jirra Akimallee Raayyaatii fi Aasaasii dhaggeeffateera. Aasaa deebii kennee ka'e furmaan ilmoo isaa immoo maali? Tarii ilmoo kana waakkatee jira. Ilmoon kun koomiti jedhee beekaa? Jedheen beeku. Okay. Ilmoo kana waakkatamoo kootii jedha. Waan jedhu sarraa dhaga'uu deemaa jirra. Namni mana kana fooloon goone mana kana fooloo gochuun tokkummaa miidiyaa neetwoorkii filannoo keessan godhachuun dagatinaa. Miidiyaan kun tamsaasa kallattii biyyoota garaagaraa keessatti tamsaasu cimseetti fufee jira waan ta'eef hundi keessan miidiyaa keenya hordofuun fooloo gochuun dagatinaa rakkoowwan garaagaraa kan furuu dandeenyu kana gaanis kabalaanis lolaanis tolaanis xumuramuu hundayyuu xumuruuf miidiyaan keenya halkaniif guyyaa isinii dhaabbachaa jira. TMN sagalee haqaati. Galatooma. Okay. Akimal miutii irraa baay'ee dabareen keeti. Waan isin dubbataa turte irraa jalqaba of ibsi bakka dhaloota keeti. Sana booda deebii kenni taati. Mataa oo qabaattis mataa waan isin himtettis deebii kennaa. Waa'ee ilmoo keetii kanas waa'ee wal dhabdees sireessituu miira keessan galin waan jiru dhugaarra dhaabbattee dubbatte. Waan jiru wanti bifa gara Ayyee itti fufi keeti maayikii. amma jalqabaa kaaseenaa saamen illee. Jalqabaa kaasii bakka dhaloota keemii jalqaba akkatti walitti dhuftan hunda isaa tokko tokkoon wanta tambiftu hin jiru bakka dhaloota keetti illee. Walumaa galatti ijoollee Aggaarooti godina Jimmaa Aanaa Gommaati ganda Booree Diinsaraa jedhamu. Amma isinii nagatee jettee dimdi kan isinii mattu. Nagatee ilmoon harkatti gatee gaafa naa bilbiltuyyuu gaaffii gaarii na gaafatte
Na dhiisee Ayyee hin bane jettee quba si qabdee jiru seena yaa. dhaga'uun jira dhaga'uun jira dhaggeeffadhu amma. Amma waa'ee ilmoo irratti tokkummaa jalqabaan ofii kootiif utuu majuulatee jiru ofii kooti aduu keessa dhaabadde dalagee dhiiga buusee danfeetan isitti qaamaa baasuun koo dura buuse itti yaade akka ilmoon argamu nan beekaafan isitti qaamaa baase ofii kootii qaamaan qabuun hin beeku ijoolleenis. Nagaarta? Nan dhagaa'e. Osoo danda'ame immoo viidiyoo fa'aa dubbattee nutti tola. Viidiyoon bahu. Dhiisi wanta ittiin gaariidha. Atis dhugaa argatta. Dhugaa keessi namni hin argaa. Gaariidha utuu viidiyoo baratte. Siillee dhugaan arga. Inni kaan mimmaan buuse gaafa siin boossu dhugaan keessi. Anuma kana haasa'u tokkuma naaf hin mijoonne dhiifama. Ayyeetti fufi bakka rakkoon qabu argineera waan ta'eef kabajamu uummata keenya. Akkaawuntiin kun immoo abbaa dhimmaa miti quba qabaadhaa. Kan nama biraati boodaa fi quba qabaadhaa jechuufan. Kan nama biraatiin seenatti fufi. Inni bilbilan qabu Haraaree fi biyya galee dhufe hankooti na bira jira. Itti hubachiiseera. Abbaan akkaawuntii nama biraati. Inni nama sana bira jira dubbatu rakkoon qabu fuula isaa argineerra rakkoon hin jiru. Ayyeetti fufi. Akkasitti qaamaa ajaa'ibootti dubbattee qaamaa dhugaadhamni kan itti haajomtan. Mannes kan inni haajomu dhugaadhaami. Dhuguma qofa barbaada. Akkasi kanaafiyyuu osoo ni qaamaa hin qabne kan inni qaamaadhaa siinaa baasee egaa walitti dhufne ilmoon akka argamu isitti simeera arrabaddoo nama du'a yoo ilmoon argame rakkoodha wanti kun anuufii kootii qaamaan qabu amma juula ati majuula ta'a booddee biyya kanatti ilmoo argatanii guddisuu hin ulfaata jennee walii galtee irratti hayyee hin galte yoo ni qaamaa sii baasee galtee dheessa hayyee ishee jetteen naan karaatti walii gallee birrii gaditti naqee qaamaatti baase. Isii wanti isin keessaa qabdu tokko iyyuu hin jiru. Dhugaadha yoo kan isin barbaadan dhugaadha yoo ta'e. Nan dhagaa dubbadhate ishee. Akkasitti ajaa'iboonis nama jiru. Ajaa'iboodhaan waliin dubbatanii walii galanii kan walii galee iyyuu jira beekte. Dhuftee akkasii qaamaan baafachuu fedhe akkas jetteennaan didee ka'eetan maalan jedhe. Erga walitti dhufne ilmoon gidduu keenyatti argamuu waa hin oolle yoo ilmoon argamte immoo warnu rakkisaani qaamaan qabu galtee deessaa kanarratti walii galle sababni ni qaamaa baase gaafa hojjettuufis miti. Waadhanuu haasaa oolte jechuudha. Sababa ilmooti jechuudha. Namni majuullee lama ilmoo argate rakkata yaadichillee bareedaadha. Yaa galtee deessee deebitaa qaamaa qabaa. Itti fufi. Ofii kootii utuu hin qabaatin itti yaadee akkas amma kanaan utuu jirru gizuma iqaamaan bahee ka'u jalqaba ajaa'iboo yeroo sadii dha itti lolte. Ajaa'iboodhuma kana jechuudha. Arraba dura nama du'a. Ajaa'iboo kanaan na itti lolte waa'ee qaamaa irratti iqaamaa walii galanii an birriin kaffalee walii galanii dhufanii iqaamaanii birriin isaa amma kanaan ga'u itti dabaltee nyaatte malee itti ajaa'iboo dha itti mututu goote. Utuu an jiru akkamitti isiin fakkeenyaaf jaartii kooti utuu an jiru akkamitti itti ajaa'iboodhaan dubbatte waan rakkoon utuma isiif isa gidduu rakkoon jiraate dhuftee yaa jaarsa koo yaa abbaa manaa koo naa gaafadhu ajaa'iboon akkana na godhe naan jechuu qabdi immoo ittee dhiira tokko loluu qabdi. Naan dhorke ajaa'iboon dhufee natti himate akka nam tokkotti rabbi kabajataan balleessiin dhufee jaartii keenya irraa dhowwii jedhee natti hime. Wanti qaamaatti ba'e kun immoo hariin isaayyuu fatuuraa qaba. Dhagaartaame? Sirriitti dhagaaratti fufi. Inni nama nurraa nyaatu miti akkasitti isallee maqaa balleessitee akka ittiin irraa nyaate waan akka jettee akkasitti bakka loltee al tokko irraan dhowwe. Irraa dhowween otoo an jirurra itti dhiira tokkoon loltee dhiira tokkoon yoo haasofte aneefati walaa manaa miti jedheen itti hime. Mataadhaan ejjette malee jette ani niisuu naan jette beekte. Siifu as bahe ammam viidiyoo banadhutti xiqqoo sii akka wanni kennin yaati viidiyoon naa taa'e xiqqoo sii itti fufatti dhagaan jira. Dhagaartaa? Yaa sirriitti dhagaan jiraatti. Mataadhaan ejjette malee inni suwanii jette. Ammas taa'anii kaa'anii ammas wal lolani beektaa yeroo sadii wal lolani. Mee sobaa jettu innis dhufuu danda'a ajaa'iboon. Mataadhaan ejjette malee deessiin jedhettiin kakattaa beekadhu. Karaa harkatti hin qabin dubbatee hafitu harkatti hin qabin. Amma gizuma iqaamaa harkaan gaattee kaatu tokkummaa bakka harakaanni isa takkaa jiru miti beekte. Dhagaartaa?
Eeyyan itti fufati sin dhaggeeffataadha miutii qabdeen si dhaggeeffataadha itti fufati hin dhaabini. Akkasitti harkaan akka addaa ta'e bakka namuu haasaanis jijjiiramee nama hundaan lolama bakka ajaa'ibootti kakkatamee markata shortaa dhaqeensi kasasaa ijoollee mana kee jirtullee nan qabsiisa waa hedduudha bakka Ajaa'iboon si dhagaa jira asumaanuu si dhagaa jira ajaa'ibi abdii shaaggaaroo bira jira si dhagaa jechuuf kan itti fufi. Akkasitti maali niitii kana jaartii kanarraa dhowwuu dadhabdee naan jedhe halkan irribarraa na kaase natti bilbilee jechuudha aariidhaan. Asii tokkummaa itti dabalee maal taatee maaliif ati namaan loltaa sin dhowwine ennaani mataadhaan ejjedhu ati nama bakkeerra dhuftee naan loltaa naan jette jechuudha baa faansitii bo'u. Lakkii waa seera qaba waa seera qaba akkasumatti yoo inni sii lolee natti mannaa natu gaafata malee ati akkamitti dhiira tokko na itti haasofta akka waan hin jirre maaf na goota jedheen jechuudha. Akkasitti bakka sana booda anees bilookiirra eessan jira bilookii sanarraa kaaftee kana bilooyte immoo irraa ittiin dawwala qaxxixaallee gaayana bilooyte akka kattu yoo ani bilooyne jettu qaxxixaadhaa dhaqxi jechuudha. Sim kaardii lama qabdii na bilooyte na bilooyte utuu teenyu ji'a tokko geenye. Maalirratti bilookire waan inni irratti bilookee mita. Qoy mati afitu obsat afitu. Okay. Ji'a tokko booda obboleessa itti madde beekte obboleessa itti mannaan obboleessi maaliif bilooyte maaliif akkas goote akka kun sirrii miti walirra nama fageessaa dhowwu jedheen obboleessatti hime obboleessi jechumaan gaafannaan ammallee beeke ulfeessiin jettu kun yeroo san ammallee ji'a tokkoma ji'a lama wayiiti beekte na ulfeessee nagatee badee jette ofiif na bilooyte Ayyuu nama bilooke mee saa hin argate daayitee na bilooyte immoo na bilooyte waayisaappiidhaan na bilooyte. Kanammoo yoo so baay'atte ragaa nama hedduutu jira. Ansanayyuu akkas naan jedhama ulfeessee badee naan jedhama jedheetan isuma siinna bilooytu kana waa hundatti ni dhiise otuu teenyuu ammana arabaa jirti ittiin beeka beekte sargii wayii tiiktokii dhaytee sargii wayii tiiktokii wayii waraabbatte gadhiifatte beekte. Sittin himne? Nattin himne. Ayyee. Asuma. Mee isheen waafaa irratti gaafadha. Boodana jalaa baddi. Zargii isaa irratti eegan lakkiftee taa'utu sittin himin kanuma qofa naa deebis dhaqee innanne kanuma qofa. Na dhaggeeffadhu. Sargii sana mee viidiyoo isaa yoo qabaate yeroo tokko sargii maaliif sargii miti. Nama yeroo tokkitti heerumtee bakka sagantaa wayii dubbisaa dhaqe dubbisaan dhaqe gadootii na jira haati sana bilookii na jira isheen qofa naa deebisi bakka sagantaa wayii tuusatti hin gaafanne bilookii na jira nagatee ji'a meeqatti bar rakkoon qabu woman si gaafu qofa naa deebisi sargii miti talaafii nan danda'a rakkoon qabuuti woman si gaafu dhatteetta moo hin dhanne sargiin na hin bakka sagantaa wayiituutti hin dhatteetta moo hin dhanne intala eebbisuun naqee eega ji'a tokko maal heerumte bakka alla itti fufi bakka sitti hin dhatte ayyee itti fufi obboleessa kee. Akka itti tiktokii irratti argeen bakka dubbiin addiidhuma kana wal tuffatanii bakka kana ga'ute jedheen bakka ofumaa kooti keessa deeffadde isa sinadhaa akka nama waan tokko tuun balleessinii miidiyaa irra baatee si bira dhufteen jettu kana bakka ani keessatti deeffaddeetu man keessumatti adeemnise jechuudha. Achii booda bakka sin beekuu nan beektu jette afaan sitiin. Hadda rakkoon dhufee jennaan na barti moo? Isiitu sin beeku jettee? Sin beeku nan beektu jette jechuudha. Na gaafachuu sin dandeessu. Bakka naqus bakka maal ta'u na gaafachuu hin dandeessu jette. Akkasitti tapha keessaa galee maal jedheen gaafadha reeyyan. Ana kan ofitti godhes ana kan iqaamatti baase anatu ofitti godheemi maal eessa qabbeena haasaa waraabessatti ta'u foonfiyaan ta'e beekte eessa qabbeena haasaa ansilaa nama waan koo sin ilaallatu siin jettee siin sin ilaallatu jette na gaafachuu hin dandeessu naan jette jettee taani giifti hin jenne ani sabi hin jenne rabbi ilmoo kana naa fuudhu jedhe akka kattu
Inka katta. Kun jechuu. Nagaafachuu hin dandeessu hin jenne. Maaliyyuu nagaafachuu hin dandeessu jette. Ji'a meeqa booda ree sun eega nagattee ji'a meeqa booda ree sargiitii miti baar gizee sargiitii miti baar nama nagattee ji'a meeqatti dhufe kanaaf yeruma fedhe haa ta'u sin barbaadu jetteettaani ati waa'in koo sin ilaallatu yeroo fedhe haa ta'u ture. Waa'in kiyya ammaan booda ati nama nagatee ji'a meeqa ture isa sanarratti miti beek ji'a meeqa ture. Sin ilaallatu ammaan booda nan beektu waan taateef nagatteetta waan taateef ana sin ilaallatu anaa ji'a meeqa taa'ee sana gadhiisee nagatee dhufe. Innaa sana dhufaan jirtaa? Sana gadhiisu dhufe. Innaa sana dhufaan jirtaa? Amma sin ilaallatu re? Amma si ilaallata moo sin ilaallatu? Tokkummaa. Ilmoo isaa ilaallata ana nan ilaallatu. Ayyee xumure obboleessoo xumure. Nan fixadhaa qoya nan tokko. Akkasitti sababni ni qaamaa sana baasee sababa isinii galtee deessuuti kan walii gallee jiruti. Mee hin jenne isa jettu kanarratti walii gallee ayyee jette inni ganaa qaamaa sanatti baasee gizee wanti kun argamu wayyee galtee deessa kalaas paaspoortii sirreeffadhu birrii paaspoortii itti ergee dhayitee paaspoortii dhaqeen dhufee bitadheen dhufee naan jette achii booda dhayitee yaasiitiin mari'attee akkasiin mari'attes immoo utuu isiin dhufte natti himin ijoollee akkana jedha aartii hin galuu na galchuufi. Hingalu anaan egaa walii gallee qaama baafne waa'ee galuu irratti anammoo deebiftee maal goote nama isiitti sharrii yaaduudhaan goote nagalchuuf yaan hingalu asumatti jennaan hingalin jedhanii ijoolleenis gooddanyaan si dhowwanii akka itti dhuftee guyyaa tokko bilookirra nagaafte ani galuu nanniise mana naa kireeffadhu qodaa sanaa guutii maal jette akka harakaataatti sayyuu dhufte beektaa bilookirra nagaafte dirqama kan kee jette mana kireeffatte jette meeshaa isaatti naa guuttee dirqama kan kee. Naagootaa jette beeki nu waliin haasaan jiru bilookirra jirra akkasitti ni maalan jedheeni ani hin jedheeni kan hin gaafa duraa aduu kana keessa dhaabadhee iqaamaa ofii hin qabne sitti baase akka rakkoon kun asitti cinqii biyya kanaa waan hin dandeenyeef illee gargaaruudhaaf ulfaataadha biyya kanatti ilmoo argachuun kanaafanii yoo isa haasaa ilma namaa ta'e akkuma walii galletti galiitii da'i kottu sin gargaaraa waa'ee galuus ta'e achittis ta'e ammati deessee deebitee dhuftaa. Haadha kootti kennitee haati koo guddiftu rakkoon qabdu deebitee dhuftaan jedheen lakki hangalaan jiru jette amma kanaan ayyaan immoo itti sii kireeffatu ani immoo itti sii kireeffatu. Qoy gaaffii danuu qaba fixatu qoy nu siisisas gaaffii danuu qaba. Dhaggeeffadhu akkasitti asumaan bakka narraa ayyee jette deemte dhuftee hiriyaan qaba hiriyaa koon gaafanne amma dhayitee jechuudha. Ofiin bulummaa si dhayitee mana bakkan kaa'ee baatee ofiin bulummaa si qodaa guurrattee dhayitee kalaasi. Ani hin beeku bakka isin kireeffatte ammaa walitti hin beeku. Okay, ati ilmoon kiyyaa miti akkas kana sanas hin jenne isiinuma si bilookee ati isin bilookee jechuudha. Bilooyinaan takkaan bilooyinaan takkaa bilookee ilmoo is waa akkatti hin qabdu jechuudha. Ilmoo si waa akkatti. Naafiyyuu haasaa. Waa akkanneen. Okay, gifti ati abbaa warraa keetiiti ulfaa situ bilooke kun waan hin biloonne siin jedhaa jira. Baatii meeqa hin bilooke ree? Baatii meeqatti hin bilookere? Amma irraa baaftee barbaadaa jirta miti maal? Amma irraa baaftee barbaadaa jirta miti? Dhimmi gosa ulfa isaa garaadhaa qabda miti ati? Ulfa isaa utuu garaadhaa qabda. Dhugaan jiru naasaa moo Qoy. Dhugaan lafa jiru. Ulmoo isaadhaa garaasi jiru akkamitti bilooggoota ree atu hin barbaaduun kennu oolu kunoo. Ulfa mucaasaa qabdaa yoo hin barbaadu. Wanni bilookee moo? Akkuma sila sitti me bar. Ulfa kan koo hin feene pirogiraamii malee ilmoon kun dhuftee naan jedhee. Mee waa sigaa. Walii galteen keessan galanii gaafa ilaal arraba si dura dhaggeeffatu. Galanii gaafa iqaamaa si hojjechiisu akkan si hojjechiisu atu dubbattee tamitii ree. Gaafa iqaamaan ba'u ulfi garaanan jiru. Hin sobin. No walii galteen keessan fuulduratti ho'i immoo argaman illee galanii deemuudha miti. Maali ilmoon eessa yoom dhuftee nani akkasitti mari'anna ree. Hin soba wallaahi billaahi. Yaani boodumatti
ilmoo argatte nama xaqqama isa jedhanu. Fuulduratti yoo ilmoo argame galtee deesanii para walii galtan jiru. Eeyyiwa. Walii galtaniitu kana irratti obboleessa koo akimala. Walii galleerra. Okay, obboleetti koo walii galteettaan moo waliin galleen? Iqaamaa gisee naa baasu moo? Eh. Nama fayyada yoo da'umsa irrattis jechuu moo? Fakkeenyaaf iqaamaan kun galtee deessee deebita si gargaara jettanii walii galteetta moo hin galle? Iqaamaa baafachuun galle. Asumatti nama fayyada. Natsaa fayyadaama namni qaamaa qabu akkasitti walii gala. Ila isii kana ila. Eega baafanneen booda kaayyoon kee isii duraa sana dhageessa. Tartiibaan haa ta'eeti waa mormaartaati. Mee abdii shanaa gaafadhu mee daqiiqaa tokko abdii shanaa gaafadhu mee. Daqiiqaa tokko sittan kenna daqiiqaa tokko haasofsiisi. Hiriirraa mul'ata barsuufni. Qo'atu obsati. Abdii shan yaada ilmoo sana walii galtee sana gaafadhuuti fakkeenyaaf maaliif bilookiin sun fakkeenyaaf ilmoo saadhaa garaa qabdi akkamitti bilootti. Amma bilookii irraa sii dhumatu baasee barbaadaa jira miti ree. Fakkeenyaaf utuma inni bilookee bade maayina bilootti ta'ettee taa'u dhoosan barbaade ilmoon booda isa barbaadde waan ta'eef maayii bilookootee mee bisheetti naaf xiqqoo jedhee gaa tokko. Galatooma tokkum mala anamma wanti argaa jiru sasii gaafachuu miti walii galteedhaan akkana goone jedhaara jedhaartii hi'i jedhaartii wanti hawaasni keenya as namni 4,500 hubachuu qabu immoo namni gaafa hiqaamaa ta'uu miti etuma hiqaamaan ta'in gaafa gatatu isa dhiiraas haa ta'u isa durbaas haa ta'u innas itti hafe hin miidha inni kun akkuma jirutti taa'u mucaan gaafa duraan hiqaamaan qabu siifan hiqaamaa lama taanee yookaan ilmoo arganne lama taanee duwwaa ta'urra jedheen sii baasee mucaas fayyaduu danda'a rakkoo akkanaa hoo dhufe ani hin qabu ati hin qabdu akka taa'uu hin dandeenyu hedheetii jira sida kan jedhe. Asis immoo jedha hi'i sanaan dura maaloodha idaarta. Atamma waan dubbattu sirreessii dubbadhu. Tokkoffaa wanti dubbachuu qabdu inni adda dhumnaan qoygaa na beeksisiisi. Inni adda dhumnaan hadda dhufee hojii jammareera mucaasaa kaddamu jechuus hin qabdu ati. Ifaan ifatti gaafa duraa kana waliin jenneerraa. Kalammaaf ka tokkoffaa irratti immoo badiinan kee hin barbaannu sun isiin jedhu ati durba. Situ silaa hin barbaannu jechuudha qaba. Maaliif inni qaamaan qabu majuulaa. As keessatti waan nama ta'u waan ilmi namaa ta'u hin beeytanii isin shamarran baay'ee waliin mari'attanii jireenya keessan diiguu dhiisaatii waan isinii baasu mataa keessanii yaada. Kadabalataa innoo akkana goona hidhee qaamaa sii baase gaafa immoo waa'ee mucaatii akkasitti eenyu ta'u sossobdee akkas gochuu qabda malee bulooktee biraa deemtee hadha rakkoo keessatti akkana jedhamuun sirrii miti. Isin lachanuu ijoollee biyya tokkooti dhugaa jiru haasa'aa waliin. Hiqaamaa gaafa duraa kan inni sii baase sababii ilmooti moo ilmoo mitiidha. Ilmoo yoo arganne nu rakkisaadha moo akkasii miti. Tola daamaan hin jiru isaa tola daama hiqaamaa qabaattee daama. Kefaa kanaa kana. Kaseena turre dubbuudha. Wanni kuni inni laa jedhe siin jedhee ka'e waa'ee dalagaattis ta'e yoo boodatti ilmoo argannes ta'e boodatti beek. Ilmoon amma dhufu jennu miti. Maal ilmoo sila ilmoo ji'a meeqatti argatte ati ilmoo sila ji'a tokkotti dhufee maa? Abdii sheekoy. Boodattis yoo ilmoo arganna ta'e ishi maal jedhe? Yo boodat maal inni turraan hin fedha bara ilmoo yaanii fakkeenyaaf boodattis yoo ilmoo arganna ta'e maal goona siin jedhe? Nu xaqqamaa yookaan ammoo biyya galamee daamee deebi'amaa galamee deebi'amuu danda'a jedhee? Asitti laannillaa jedhe eegan paaspoort eegan iqaamaa baafadhee ka'ee biyya galinaan jedhe malee utuun hin baafatin. Iqaamaa kana ilaa ammas keessatti maaltu nuu gara beektaa? Gurbaan kun iqaamaa kana isa sii baase mitiire. Eegan baafadhee na gargaare. Sii baaseera jechuun birri ammoo akkuma jechuun egaa si gargaareera ta'u ishii gargaarsuma ta'u. Iqaamaa gurbaan asii baase. Asitti gurbaan kun goboziidha. Iddoo iqaamaa sii baasuu sanatti dhugaan aannan ajaa'ibsiifadhe ofii iqaamaan qabu iqaamaa sii baase jechuun xiqqoo dinqisiifadhu malee darbuun barbaadu dhugaan ilma waaqaati jetti Oromoon. Utuu kun jiruuti as immooti himata kee keessatti. Tokkummaa dhugaadha. La qoy. Wallahi dinqisiifadhu malee hin darbuanii. Dhiifamaa wajjiniin dhugaadha kana yoomaa isin immoo sobaarti beekte maaliif yoo ta'e. Soba siin sirreessa. Fuudhee intineedha ajaa'ibaa. Soba nuti sirreessa. Ati dhiisat hawaasis hin beeka nama sobus tokkummaa ni gaafata. Calluma hin dhaggeeffata akkuma silaa. Ilaa tokkoffaa mucichi kun asirratti wanta hinatti tole Ilaa tokkummaa amma waa tokko.
Baafadhuudhumaa Akka inni tokkuma waa xiqqoo sitti hima. Qoy kaan tokko. Kan dubbataa jirtuufs. Mucaan kun dandeettii haasaa dhabuun dhugaan isaa dhibbaan dhibbatti bahee bakkee beekamee jira beektaa. Dandeettii haasaa qibaatiitti dibanii midhaan jedhanii haasa Obsi Hamza dhugaa qabaatanii haasa wal addaa miti. Hamza obsi. Nuusa wajjiniin jirutu beeka beektaa. Hamza obsi kati obsi na dhagayeemu. Nuti aan dhugaa tokkoffaa wannan mucaa kaa dinqisiifadhu malee darbine qaamaa si hojjechiisuun isaa kabaja jaalala sii qabaa. Lamaffaa badii bakka jiruuf isa fuulduraa ganaa murteessina. Ilmoon kanuma isaati waan ta'eef ilmoo waa kannee ilmoo isaa immoo akkamitti gargaarataa itti deemna. Haa ta'uutii garuu dhugaan ilma waaqaa waan ta'eef dubbii ati dubbatte isa inni dubbateef isatti dubbatte bira wal bira qabne yoo laallu tokkoffaa mucaan kun qaamaa si hojjechiisuuf hojjetadhu eeyyama sii kennuuf ofii osoo qaamaan qabaatiin fuulduratti nu fayyaduu danda'a. Karoora fuulduraa baasee si wajjin jiraadhaan isa keessa jira yeroo san sirraan adda ba'a jedhee kan karoorsin. Osoo nama sirraa adda ba'u karoorse ta'e karoora fuulduraa baasee qaamaan fuulduratti ilmoo arganne nu fayyada jedhee yaadu. Bari arraban nama dura du'a bar cubboo dubban. Osoo sirraa adda ba'u na ficcisiis. Moodiitarii nama marii moggoote. Moodiitarii nama marii moggoote itti gaafatamummaa guutuu qabdi. Itti gaafatamummaa guutuu. Argaan jira waan ta'eef argaan jiru seeteerii moggoote miti ani immoo argaan jira. Mee namatti galchitu ni ilaala kaa amma eega buufte. Eega buuftee namatti galchitu ni ilaala jechuudha. Nan jeeqina. Karoora fuula duraa. Akkuma dubbadhu. Karoora fuula duratti ta'u sitti muumsaa sirraa adda ba'uufi miti. Siumaa waliin jireenya itti fufuuf yoo ilmoo arganne akkana ta'a. Yoo